jirra jennee adeemne sirrattuu lubbuun nu keessa jira. Hin jirru jechuufis lubbuu baannee deemna. Akkatti nama du'aa yookiis immoo nama addunyaa kanarraa godaanii jedhamnu yoo dubbatinis dubbiin namaa furmaatan argatu, yoo dhiisanis dhiisuufis namatti ulfaata. Bara hammaataa fi bara sodaachisaa baratti ilmi namaa osoo ilaaluu wal qalu keessa jirra. Ilmi namaa osoo ilaaluu mucaa duudaa odeesse afaan hin hiikkanne, nyaatee garaa hin guuttanne, deemee faana hin fageeffanne nama gorra qaludha jechuudha. Maaliif akka akkas ta'e aydoon naaf naan galu. Gin namaaf galuu baatullee waaqayyoof hin gala. Abbaan firdiis waaqayyoodha. Warra jal'aa hojjetanitti hin farada. Warra jal'aan irratti hojjetametti immoo hin faradamaafi. Gaafa guyyaan firdii ga'e wal gaafachuun hinuma jiraata. Garuu haatii fi abbaan gubachaa eelaa mar'ummaan isaanii keessaa kan hin baane idimee likkii hamma lubbuun addunyaa kanarra jiraatanitti mar'ummaan isaanii gurraacha'ee kasala fakkaachaa jiraatu jechuudha. Amma mee ilaala, mucaan duudaan kun maal godhe? Maal beeka? Maal balleessee? Osuma balleessee maal itti faradama mucaa kanatti? Ufiyyuu xiqqoodhaan dubbatee hin quufne, dubbatee lafa garaasaa hin geenye. Maalumaaf akka xiqqummaatti akkas wal cabsinu? Maalumaaf akka karaatti wal gabaabsinu? Ani hin beeku maaliif akka namni kana walirratti yaadu. Dhugaa Rabbii ana baay'ee na gaddisiisa, baay'ee na boossisas. Onnaan taa'ee mucaa kana laalu immoo ofuma mataa kiyyayyuu tasfaa na murachiisa jechuudha. Ofuma mataa kiyyayyuu of amanuu na dadhabsiisa jechuudha. Maaliif jennaani harka nyaateen nama nyaata. Maaliif jennaan nama si beekutu si jala naanna'ee lafa jechuudha. Gin baay'ee ulfaata. Baay'ee dhugaa Rabbii dhukkubsatanii du'uun gadda onnee namaa keessaa hin baanedha. Harka ilma namaatii mucaan xinnoon kun ajjeefamuu jechuun mee itti yaada. Baay'ee tokko nama rifaasisa. Nagaa moo hin daganne? Nagaan isiniif haa ta'u. Lafa jirtan hundumatti akkam jirtu nagaa keessanii? Haani nagaa qaba. Osuma nagaa dhabnus nagaa qabnanii nagaa himanna. Ammoo Rabbiin guyyaa nagaa nuuf haa fidu. Isiniin illee lafa jirtanitti nagaan keessan guute irraa hafaa haa ta'u isiniin jedha. YouTube ko subscribe, like, share naa gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Amma mucaan xiqqoo kun maatii jalaatii hatanii, erga maatii jala hatanii immoo bultii 3 bushanii maallaqa gaafatan. Maallaqa isaan gaafatan immoo doolaara Ameerikaa si'an ta'e, yuuroo biyya kaanii si'an ta'e. Maaliif akka birrii hamma kana sanuu hatan? Erga hatanii immoo mucaatti maallaqa yoo kanfaltan malee mucaan keessan isiniif hin deebi'u jedhan. Meetti yaada, ilmi namaa horii ta'ee gurguramuu jammare moo? Handaaqqoo ta'ee gabaa bahuu jammare moo? Maal inni fallisaa? Maal jechuu? Maal yaadeet ilmi namaa kan akkas walirratti yaadu? Hangabaa baasee wal gurguruu jammaru. Inni kaan horii hata, inni kaan midhaan hata, inni kaan muka hata, inni kaan ammoo nama hatuu jammare. Ajaa'iba Rabbii. Mucaa kana erga fudhata hata maatii jala hatanii booda birrii miliyoona 2 Itoophiyaa gaafatan. Kan hatamus Itoophiyaa keessatti, kan birriin hammi kun gaafatamus Itoophiyaa keessatti. Birrii kana harbuudhaa mukarraa haciru se'ammoo, qilxuudhaa gadi harcaa se'ammoo, bishaanidhaa dachee keessaa ol hurka se'an. Silaa qaala'insi jireenya akkanatti ulfaate nama bitee nyaatu miti, nama qotee nyaatutti ulfaatee jira qaala'insi jireenyaa. Maalumaaf mucaa duudaa kana fuudhanii maatii jalaa ukkaamsanii miliyoona 2 gaafatu. Lubbuun ilma namaa birriidhaan tilmaamame jechuudha. Bara amma keessa jirru keessatti, bara si'a nu keessa jiraachaa jirru kana keessatti lubbuun ilma namaa birriidhaan tilmaamame
birriin iddoo guddaa argatee lubbuun namaa iddoo rikashaa teesse jechuudha. Iddoo gatii hin qabne. Birri laffa'anii dafqanii fidu lubbuu namaa akkamitti fidume? Maaluma yaade Oromoon kun kan akkanatti wal miidhu maal yaadeeti? Mee itti yaada utuu isin ta'e akkam gootu? Osoo kun wanti kun mana tokko keenyaa gala ta'e mee maal fakkaata itti yaada? Ana baay'ee na sodaachise. Ofiyyuu ofuma amanuyyuu na dadhabsiise jechuudha. Maaliif erga mucaa duudaa qabanii akkas gochuu dammaranii borummoo nama guddaa fuudhanii miliyoona 3 miliyoona 2 gaafatan kana miliyoona 3 miliyoona 4 gaafachuutu jira nama guddaatti immoo jechuudha. Barrisaayyuu hammaate barrisaayyuu jal'ate namni maa walitti jal'ata? Namni maa walitti daba? Namni maaf hamaa walirratti yaada? Rabbi waan akka kana nurraa haa ittisu. Dhugaa Rabbi kanumaan hin gaha jee nurraa haa dabarsu. Namni illee humna qaba jedhee humna isaan haadhata. Kan humna qabu Rabbi tokkicha bicha Rabbi nuun dagati. Dhugaa Rabbi baay'ee xanni xulfaata baay'ee anatti ba'aanatti ta'e. Ilmi namaa akkanatti basumaam jedhanii qaluu maaliif barbaachise? Mucaa duudaa kana akka horiitti qalanii gatuu maaltu fide?